Hambaatuu lamaatti nagaa dhaammachuuf jirra. Kutaa lammaffaa Jaawii Jiilleen. Biyya moo misoomatu caala? Khaalee manni gubbatee utubaa warqee shantu gubbaate khaalee manni gubbaate. Addunyaa kana irratti piroojektonni gurguddoon hundi isaanii akkuma faayidaa qaban miidhaas qabu. Garuu biyyoota sirni diimokiraasii hin jirre keessatti, biyyoota aangoon harka garee muraasaatti kuufamee jirutti, biyyoota mirgi uummataa hin kabajamne keessatti piroojektonni kun irra caalaa faayidaa isaanii irra miidhaa qaqqabsiisaniitu hamaadha. Adumaa qabu lafti laaween narraa fudhatame manni narraa diigamuudhaaf ta'a. Kana maaliif nu laalle maali? Har'a immoo horiin kana dekkaan naannoo ji'a sadeen kana keessatti meeqan baasa? Keessattuu sirnoota faashistii impaayera bututan kan akka Itoophiyaa ammaa keessatti piroojektonni gurguddoon akka meeshaa siyaasaa fi to'annootti fayyadamuun saboota hedduu keessaa addatti uummata Oromoo buqqisuun lafarraa balleessuu fi aadaa isaa diiguuf itti fayyadamaa jiru. Barruun kun gaafii guddaa tokko kaasa. Innis biyya moo misoomatu caala? Yoo misoomni jedhamu jiraate illee lafee fi lubbuu uummataa irratti ijaarame misooma dhugaa ta'uu ni danda'a gaaffii jedhudha. Hundeeffamni piroojektota gurguddoo akkamitti uummata miidhu? Piroojektonni gurguddoon kaayyoo isaanii irratti afaaniin faayidaa diinagdee fi misooma biyyoolessaa labsu. Garuu dhugaan lafarra jiru kan agarsiisu yeroo baay'ee bu'aa isaanii caalaa miidhaa isaaniitu hammaataadha. Keessattuu yoo fedhii uummata bal'aa giddugala hin godhanne, yoo mariin hawaasaa hin taasifamnee fi yoo hooggansi gaariin hin jirre ta'e piroojektonni akkanaa balaa guddaa geessisu. Sirna Itoophiyaa ammaa kana keessatti immoo piroojektonni gurguddoon kunneen karoora misoomaa qofa osoo hin taane karoora siyaasaa fi sanyii balleessuu ittiin raawwatamu ta'anii jiru. Seenaa Oromiyaatti yoo deebinee ilaalle ijaarsi magaalotaa fi piroojektonni mootummaa gaggeeffaman hedduun gosoota Oromoo dhabamsiisanii aadaa hawaasaa diiganii uummata qe'ee isaanii irraa buqqisaniiru. Piroojektootaaf lafa argachuun yeroo baay'ee uummata guutuu fedhii malee qe'ee isaatii buqqisanii aadaa isaa diiganii bakka biraatti jijjiiru. Kun immoo jireenya aadaa uummataa jeeqa, waliin jireenya hawaasummaa diiga, seenaa fi eenyummaa saba tokkoo dhabamsiisa. Uummata Oromoo biratti lafti qabeenya qofa osoo hin ta'in calaqqee lafee eenyummaati. Aadaan, amantiin, sirni gadaa fi qaroominni Oromoo hundi lafa waliin hidhata cimaa qabu. Har'a immoo piroojektota akka Abbuu Seeraa keessatti bakkeewwan seena qabeessa ta'an akka hujuba yookiin iddoowwan awwaalcha namaa diigamaa jiru. Diigumsi kun diigumsa dhagaa qofa osoo hin ta'in diigumsa abbummaa fi sanyii saba tokkoo dhabamsiisuu irratti fuulleffata. Yeroo hundumaa beenyaa soba ta'ee fi egeree saba lafa irraa buqqa'eef kan wabii ta'uu hin dandeenyetu haasa'ama. Uummanni kunis harka isaanii qullaa buqqa'anii bara jireenya isaanii guutuu gidiraa jireenyaan guutamanii hafu. Beenyaan xiqqoon fakkeessiif jecha namoota muraasaaf kennamtus yeroo gabaabaa qofa lubbuu isaanii tursiifti. Jireenya fuulduraaf gonkumaa kan hin yaadamnedha. Kun immoo dhaloota itti aanuuf abdii fi wabii dhabsiisa. Uummanni qe'ee isaatii buqqa'e hojii lafa qonnaa fi madda jireenyaa isaa dhabee hiyyummaa keessa galuuf dirqama. Kun immoo rakkoo hawaas diinagdee yeroo dheeraa uuma. Haalli hojjettoota ijaarsaa kun adeemsa garboomfachuu ammayyaati. Hojiin piroojektota gurguddoo irratti bobba'ame kun uummata Oromoo jiruu gadadoo fi hamtuu keessa seensiseera. Oromoon harka qalleessi yookiin hiyyeessi rakkoo isaaf jecha hojii humnaa maallaqa xiqqoon ijaarsa kana keessatti hirmaatus ni jira. Kun immoo eegumsa fayyaa fi nageenyaa gahaa hin qaban, sa'aatii dheeraa kaffaltii xiqqaan hojjechiifamu, mirgi hojjettootaa hin kabajamu, boodarra immoo waardiyyaa ta'ee diina ofii tajaajila. Haalli kun bifa ammayyaa'aa ta'een garbummaa guddaadha. Namoonni lubbuu isaanii balaa keessa galchanii hojjetan bu'aa piroojektota sanaa irraa qooda hin argatan. Eenyummaa fi faayidaa dureeyyii moo uummata? Piroojektonni akka Abbuu Seeraa fi kanneen biroo uummata hiyyeeyyii caalaa namoota dhuunfaa, koorporeeshinoota gurguddoo, abbootii aangoo fi dureeyyii fayyadu. Kun immoo garaagarummaa hawaas diinagdee babal'isee uummata Oromoo qabeenya isaa irraa addaan baasa. Kan duraan raawwatamaa turetu har'as itti fufe. Piroojektonni akkanaa faallaa eegumsa naannoo fi fayyaati. Faalama qilleensaa kan lafaa fi bishaanii uumu.
Itoophiyaa keessatti immoo eegumsi naannoo osoo hin godhamin miidhaan kun hundumtuu uummata Oromoo irratti kufee fayyaa, jireenyaa fi egeree dhaloota Oromoo balaa keessa galcha. Misoomni lubbuu irraa ijaarame hin jiru. Kanneen hunda walitti qabnee yoo ilaalle bifa Oromoon har'a keessa jiru keessatti piroojeektoonni akkanaa Oromoo ni miidhu malee hin fayyadan. Sababni barruu kana barreessuuf dirqameefis namoota hedduu kanneen ofiin Oromoo jedhan, dhaabbilee siyaasaa Oromoo, hayyoota, jaarmiyaalee hawaasaa fi dargaggoota kanneen maqaa misoomaa jedhuun piroojeektoota kana deeggaran beekaniis haa ta'u wallaalanii diina waliin dhaabbatanii haadholee fi abbootii Oromoo irratti mana diigan bakkuma jiranitti dhaabbatanii akka of gaafatan yaadachiisuuf jedheeni. Diinni Oromoo warreen lammii ganettis haa ta'u caarraa argatetti Oromoo buqqisuu fi balleessuu irraa of hin qusatu. Yaa warra aabboo hin boo'inaa. Filannoo Oromoon qabu yookiin ofiif du'ee kabajaa waliin lafatti hafuun yookiin immoo kabajaa dhabee misooma sobaa jalatti baduudha. Lafti du'urra namni du'u wayya.